viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jirra. Yeroo baay'ee gaddaa gammachuus waluma keessa jechuudha. Viidiyoon har'a isinii qabadheetii dhufe immoo fiqiriin naqabe. Waynee yezandroo fiqiriitu naqabe. Fiqiriin eenyurraa naqabe yoo jettanii qo'a isinitti himu suuta jedha dhumarra isinitti hima. Hanga dhumarratti yoo ilaaltan fiqiriin namni jaalala irraa naqabe amma dhumaatti yoo dhaggeeffattanii namarraa fiqiriin naqabe kana argachuutii dandeessu. Eenyu laata namni kun gaafa jettan maali abboo zamana kana dulloomaa hin jedhu daa'ima hin jedhu jaarsa hin jedhu jaartiin jedhu hundumtuu fiqiriidhaaf du'ee kutame qorxame jedha. Har'arri viidiyoon ani isinii qabadheetii dhufee akkuma sooshaal miidiyaa kana argitanitti eenyutu diraamaa hin hojjetinaa nuun jedhe keessattuu warri chaayinaala afaan oromootiin dubbatan. Akkuma argitan kana soorettiin daabbii kan jedhu tokko yuutuubii isaanii baay'ee waan tanatti tole keessaa maaliif taanan isaan illee diraamaa jalqabaniiti jiru. Yeroo ammaa kana soorettiin akkuma beekamu eri'aashii soolan qabdi waan ta'eefu inni illee biyya alaa jiraata. Soorettiin immoo biyya Beerut yookiin Libaanoon keessaa dhiyoo kana galte reefujii guuttee laata itti galte biyya abbaashitii Oromiyaa keessa burraaqatii jirti. Egaa dhaqxee sanas gaa waliin gooti kanas gaa wal gooti. Uummanni inni gowwaan waanuma ishiin akkasiin namoota wal fichisiisutti fakkaata warri siraatan sirriitti gadi fageenya waa'ee diraamaa hin beekne jechuudha. Nageenyarree si gaafachuu hin dagani. Nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtutti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatan yoyyaa ashama harka fuune isiniin jechaa egaa yeroo baay'ee viidiyoo gaddaas gammachuus waluma keessa jechuudha. Akkuma jalqaban isiniin jedhe obboleewwan keenya sooree fi abbii yeroo darbe diraamaa hojjetaatii jiru. Diraamaa hojjetaniitu malee namni yeroo ammaa osoo hiriyaa qabu hiriyaan ishee sun hiriyoota lamaan ta'e akkamitti jaalala hin gaafate jettanii isin sammuu keessan keessatti yaaddu jechuudha. Yeroo ammaa kana namni chaayinaala isaa guddifachuuf tooftaa garaagaraa fayyadamaatii jira. Maali diraamaan nuti yoo hojjenne argitanitti jirtu namni dhukkube jedhanii du'e jedhanii mana yaalaa walii galaniiti jechuudha. Manni yaalaa bakkum hundumaa irrayyuu jalqaba doktoroota asoofsistee achiin booda diraamaa kee itti fufuu dandeessa jechuudha. Maaliif taananu dhugaa viidiyoon isaan hojjetan baay'ee natti toleetii jira. Osoo akkasitti wal bira dhaabbannee wal jajjabeessine maaltu biyya namaatti amma achi nama oofsiisa. Bakka tokko taasisee bakka intarneetii si hojjetu dalagaa kee tokko biraa irratti dalagaa tokko uumachuu ni dandeessa jechuudha. Maaliif taanan yeroo ammaa kana biizinasiin namni kan guddachaa jiru yuutuubiidhaan jechuudha. Yuutuubiidhaan mana isaa taa'ee viidiyoo barumsa qabuun chaalenjoota garaagaraa diraamaa piraankiidhaan kan chaayinaala isaa guddifataa jiru. Akkuma argitan kan gaafii jaalalaa abbiin soorettiidhaaf dhiyeessinaan achirraan booda immoo ishiin gaafii jaalalaa sana hin barbaadu jennaan inni dhukkubsatee mana yaalaa gade jedhama. Garuu mana yaalaa dhukkuba miti. Namoonni kaan waaqayyo sodaattanii maaliif dhibee ofitti waamtu? Gaafa Oromoon diraamaa akkanaa hojjetu qofaadha waaqayyo sodaattanii kan jedhan. Ijoollee biraa ilaalaa akkatti diraamaa isaa walirratti isuma soba kana dhugaa fakkeessanii kan hojjetaatii jiranii. Akkuma viidiyoo isaanii kaleessa argitan sana sooretti yeroo mana yaalaa deemtee isa gaafattu doktorrillee yeroo sooretti faana mucaa kana yaalchisuu qabdu jedhee yeroo ishee faana asoofsiisu argitaniiti jirtu. Kun immoo hangam dhugaadha yoo jenne ምን ታደርጋላችሁ? አንዳንዴ እኮ ድራማ በጣም ጥሩ ነው። ምን ታደርጋላችሁ? እኛ ለምንድን ነው ድራማን ማንሰራ እንዴ? ቻናላችን አድግም ብለዋል። ለምንድን ነው ካላችሁ እኛ ድራማ እንደዚህ ውሸታም ነገር አንሰራም። ስለዛ ነው ያላደገ። ግን ልጆቹ ዛሬ ከፍተው ነገ 10,000 20,000 30,000 ይገባሉ። እኛ ግን ስንት አመት ሙሉ 2,000 3,000 ይዘን እንቀመጣለን? ዋይ ኑቲ ሲኮ hojjechuu ni dandeenya. Garuu gaafa ijoollee Oromoo ta'e wal guddisuun asitti akkanatti gadi bu'aadha laal. Yoo ati nan guddadha jette yoo ati nan kaa jette isaan immoo wanta gadi si qabu hin dhabdu jechuudha. Kanaafuu viidiyoon isaan hojjetan hedduudha takkanatti toleetii jira. Akkuma argitan kana soolan ishee hin barbaadu maaliidha jedhee gaafa jechoota hin taane. Ani miidiyaa kanarraa jecha badaa malee homaa sodaadhu jireenya koo keessatti. Amma jecha badaadhaan namni wal arrabsu otoo dullaadhaan na rukutanii naa wayyaa. Galata waaqayyo hanga guyyaa har'aatti irraa abaaramee hin beeku. Waan namarree arrabsu hin jaaladhu, namni irree akkana arrabsu hin jaaladhu. Yeroo darbe argitaniiti jirtanii tiiktookii gubbaarratti liivii galtanii ani sin barbaadu yoo ishii si jettee fuudhii ani
mucayyoo amala qabeetti qabdu mucayyoon eenyummaa ishii beeku nama ollaa kootiin fuudha malee ani nama akkasii fuudhu duraan eenyu jaaladhu siin jedhe gaafa jaallattee sooree koo lubbuu too onnee too maswiiti koo jettu ishitu naannoo kooti miti jedhe shamarran keenya ofii keessaniif konfidensii muluu konfidensii qabaadhaa ani eenyudha gadi jedhaati ofii keessaniif of madaala namni isin hin madaalin ofii keetiif jabdu yoo taate eenyumaayyuu ni caalta jechuudha. Sammuudhuma namni inni barate qabu qabna. Dhiirri bakka oolee galu ooluu dandeenya. Wanta dhiirri hojjetu hojjechuutii dandeenya. Wanti duubatti gadi nu qabu hin qabnu. Yeroo baay'ee ni argitu dhiironni caammaa soolii hin qabne shamarran irra deemuu barbaadu. Gaafa sana immoo gaafa caammaa soolii hin qabne sirra deemuu barbaadu ati dachaa lama deebitee sirra deemuu qabda malee isaaf kufuutii hin qabdu. Maaliif taanaan ofii keetiif yoo xankaarraa jabduu namaa taate namni kamiyyuu gadi sin deebisu caammaa isaati sirra hin deemu jechuudha. Kanaafuu walitti sinaa mi'eessu asumaan diraaman keessan irreen ta'eetii jira sirriitti itti fufaa jabaadha hojjedha chaayinaala keessan guddifadha yeroo hammaa kana namni yuutuub irraan guddataatii jira. Egaa keenya yoo waa tokko gadi baanii dubbatanii akka qoosaa tokkoo fi akka gadaantummaa tokkotti nama kuni biizinas mana teessee viidiyoodhuma wayii hojjetteeti doolaara achirraa lakkooftu. Kanaafuu kun wanta gaarii wanta badaa ta'ee miti. Warri afaan badaa nama arrabsan achi jala deemanii wayyo osoo mi argitanii arraba namaa koomentii namaa jala dhaqxanii otoo argitanii arraba malee tokko gaariin argitan maaliif akka ta'an hin beeku. Namni maaliif wal arrabsaa baradhumaa sanatu ga'e ta'e hin beeku namni akkanumatti molloca wal dhiqa jechuudha. Kanaafuu waliin arrabsinaa sooree fi abdii kanammoo jabaadha abbiidha. Abdii miti abbiidha. Kanaafuu itti fufaa naaf taataniitii jirtanii viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo viidiyicha jaalattan laayik sheer gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila siimboo taatan kottaa sabskiraayib godhaati maamila siimbootti dabalama. Guyyaa takka immoo siimboo kokkolfituun immoo isiniif dhuftii abdiidhaan eegaa ani obboleettii ishii maskii fiqiriidha. Kanaaf waan na dhaggeeffattaniif galatooma.